Kamooltan hordoftoota barii miidiyaa neetwoork oduu amma nu dhaqqabe isin biraan gahaa na hordofaan dhaamsa keenya kan oduu qopheesse isin biraan gahoo an Abdulhakim Ahmad amma oduu bal'inaan godina Arsii aanaa Balee Gasgaar keessatti hidhaa fi dararaan akkaan hammaachaa dhufu maddeen keenya magaalaa Balee Gasgaar irraa arganne dhaaman. Qeerroo Oromoo magaalaa Balee Gasgaar fi naannawa ishee jiraatan Polisi humna addaa Oromiyaa jedhamuun adamsamuudhaan hanga oduun kun nu dhaqqabetti qeerroo 45 ol kan ta'an waajjira poolisii magaalaa Balee Gasgaar keessatti hidhamuu isaa maddeen keenya gabaasanii jiru. Akka oduun qabatamaan magaalaa Balee Gasgaar irraa nu dhaqqabetti mana hidhaa keessatti ittumaa fi reebichi qeerroo irra gahaa jiru akkaan hammaachaa dhufaa jiraachuu isaa dhaaman. Kun immoo bifa kanaan itti fufataanan nageenya magaalichaaf amansiisaa akkan taanee fi shororkaan taanetti akka oofaa jirus himan. Bulchiinsi nageenya aanichaa qeerroo yakka tokko malee hidhatti guure gadi dhiisuu baannan rakkoo itti aanee dhufuuf akka itti gaafatamus dhaamanii jiru. Qeerroo hidhanii nageenya buusuu osoo hin taane qeerroo gadi lakkisuudhaan nageenya aanichaaf tasgabbii buusutu falata as jedhan. Yeroo ammaa magaalaa Balee Gasgaar keessatti shakkamtoota jechuudhaan uummata nagaa hidhatti guuraa jiraachuun falaa'ummaa osoo hin taane gara hammeenyattis akka ceesisus maddeen keenya magaalaa Balee Gasgaar irraa nu gahee dhaamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Aseeroo Abbaas keessattis qeerroo fi qarree adamsuudhaan mana hidhatti guuraa jiraachuu isaanii maddeen keenya magaalaa Aseeroo Abbaas irraa nu gahees dhaamaa jiru. Haalli kun yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu baannan gara hammeenyatti ceesisuu akka danda'us dhaamanii jiru. Oduu gama birootiin immoo gaazexeessaan Daani'el Areerii hiriira nagaa Harargee bahaa magaalaa Awadaayitti dubartootaa fi haawwan tokkummaan bahanii falman sagalee hooggantoota qeerroo hidhaa jiraniif bahan irratti yaada duubatti hafaa fi kabajaa dubartoota Oromoof hin qabne akkas jechuudhaan toora feesbuuka isaa irratti barreesse. Dhalaan Harargee tajaarsaa dhabdee kararratti yaatu gudeeduun itti fufaa jechuudhaan hammeenya ibsee jira. Haalli hammeenyaa kun